Bahaa kaabaa kibbaa kanneen nu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu keenya irraa qabannee dhiyaanneetti jirra. Hanqadhuma qophii keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya reediyoon keessa reediyoon HM ammaan tana tamsaasa kallattii gama keessan geessisu irraa amma jalqabaam. Hanqadhuma qophii keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya. Oduu ebla 15 bara 2023 guyyaa gootota Oromoo ebla 15 kan bara kana har'a kabajamaa oolem. Ebli 15 guyyaa gootota Oromoo ta'e akka bara baraan kabajamu ABO erga bara 1980 murteessite. Guyyaan kun Oromiyaa keessaa fi biyya hambaa Ormaatiin yookiin biyya Ormaatti kabajamaa yoona gahem. Guyyaan gootota kan bara kanaas ebla 15 bara 2023 yeroo 43 har'a akka addunyaatti kabajameera. Guyyaan kun keessaa fi ala bakkoota adda addaatti akka kabajamaa oole oduun adda addaa gargarirraa kan itti walitti funaanne ni agarsiisa. Guyyaan kun kabajamuu fi hayya duree ABO kan gadaa sanaa turan Magarsaa Barii dabalatee hoggantootaa fi ajajoota waraanaa olaanoo dirqama hojiif osoo gara Somaaleetti bobba'aa jiranii Ogaadeen yookiin Shinnigaatti amantaan adda hin baanu jedhanii gamtaa bakka tokkotti guyyaa diinaa wareegaman yaadachuufidha. Guyyaan kun wayita kabajamu gootota bilisummaa Oromoof jecha haga har'aatti aarsaa baasanis ta'ee boruu kaffalaniif haala adda addaa keessatti lubbuu lafee fi dhiiga isaanii kaffalan hundi itti yaadamudha. Warri mana hidhaa diina keessatti hiraaraa jiranii fi dirree irrattis aarsaa baasaa jiranis guyyuma kana ni yaadatamu jechuun ABO'n kaleessa ibsa baasee ture. Guyyaa gootota Oromoo kun keessaa fi alatti akkuma haalli isaa mijateen haga xumura ji'a kanaatti barattootaa fi uummattoota Oromoo mara biratti hunda keenya biratti ni kabajama. Akkasuma oduu biraatis qabannee dhiyaanneetti jirra. Magaalaa Bishooftuu keessatti humni biltsiginnaadhaa uummata nagaa hiraarsaatti jira. Akkasuma oduu biraatiin gara magaalaa Naqamteettis hiraarfamuudhaa fi gidirfamuun uummata Oromoo akkuma itti fufetti jira. Gama Walloorraayis Walloo keessattis akkasuma uummanni Oromoo akka maleedhaan mootummaa biltsiginnaatiin lubbuun isaa dhabamaadha. Kanneen jiran irratti immoo jiruu godii keessatti jireenyi isaanii miidhamaadha. Qabeenyaa fi qaama irratti rakkoon adda addaa mudachuudhaan akkasuma kanneen ammoo biyyarraa godaananis yeroo jiruu baqaatiin hubamuu keessatti argamu. Odeeffannoon gama sirraa arganne akka agarsiistutti magaalaa Bishooftuu keessatti mootummaa cinaa dhaabbadhaa jechuudhaan hawaasa walgahii waamuudhaan hawaasa irratti maqaa barreeffachuudhaan warreettan dhufan irratti maqaa barreeffachuudhaan akkasuma warreen hafan ammoo liistii keessatti qabatanii akkasuma hidhaadhaa fi gidirsaa irratti raawwataati jiru. Akka maddeen keenya gama sirraa nu eeranitti namoota baay'ee irratti hiraarii fi cinqiin akka irratti argamaa jiru ni mul'ata. Akkasuma finxaaliyyii Amaaraatiitu biyya tana keessa jira jechuudhaan akka informationa oduu adda addaarraa bakka adda addaarraa akka waliin nu qabdan jechuun mootummaan Itoophiyaadha akkasuma waraana isaa bobbaasuudhaan hawaasa dararuu irratti argama. Baha Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee waraanni Abiyyi Ahmad gaafii fi yookiin qaanfii fi saafuu tokko malee manguddoo kabajni isaanii malu qabanii achi buutee isaa dhabamsiisaniiru. Akkuma mootummaa wayyaanee qabsaa'otaa fi quuqamtoota akka Nadii Gammadaa dhabamsiise murni biltsiginnaadhaa erga gara aangootti dhufee barattoota manguddootaa fi qaroo qabeeyyii hunda achi buutee dhabamsiisee ture ammaas dhabamsiisaa jira. Ebla 13 barri 2015 manguddoo Margaa Jogonaa hanga har'aatti bakki buuteedhaa fi eessa akka jirulleen hin beekamne. Wayyaan irraa jalqabee hidhamuu fi saamamuun qabeenya manguddoo kanaa irratti raawwatamee ture ammallee raawwatamaati jira. Manguddoon kun hojii daldalaa fi mana nyaataa irratti bobba'ee jireenya isaa kan fooyyeffatu yoo ta'u siyaasa irraa bilisa akka ta'e namni achirraa dubbisnu tokko ni eeram. Gama biraatiin
kaaba oromoo godina walloo aanaa jiilaa dhummuugaa keessatti lola humnoota amaaraatiin ummata oromoo irratti raawwatameen hawaasa walloo irratti raawwatameen namoonni baay'een ajjeefamuudhaa fi namoonni baay'een biyyarraayis baqachuu akkasuma kanneen jireenya keessa achi jiraachaa jiranilleen hiraarii fi cinqii keessa akka jiraachaa jiran odeeffannoon naannoo sanirraa arganne ni argamsiisa. Ebla 10 bara 2023 Ahmad Hassan Waadoodha, Muummee Ilimmuudha, Hassan Umarii fi Jamaal Sayyid haala suukanneessaadhaan kan ajjeefaman yooniif ta'u kanneen akka Ali Hassan Gixim, Ali Saalaa, Hassan Ali Umar kanneen jedhaman irratti jiruudhaa fi duuta isaanii jiruuf du'a isaan jidduu jiraachuu maddeen keenya naannoo sanirraa arganne ni mul'isa. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya akkasuma ummata oromoo irratti cinqii fi hiraar akkasuma ajjeefamuudhaa fi biyyaa baqachuun akkuma itti fufetti jira. Siyaasaadhaa fi murni bilchiginnaa siyaasaa fi aangoo isaa dheereeffachuudhaaf jecha ummata maqaa adda addaatiin waraana shanee jedhuun akkasuma ammaasiis finxaaleyyii amaaraa jechuudhaan ummata oromoo irratti dararsaadhaa fi hiraar adda addaatiin ummata oromoo fixuu irratti argamam.